السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجنتو ترجالة تمتو هردفتو تكية أكم نجا فيا كسني النجا كوت الحمد لله. أما سبك جرت هيت نجيني ربي كودا سوالي هاجراتو سني فاباي أتوجيتشا أرى رام ساتيكو تكان قبضي سني فلوفي داف سنس ماليتون كسون أولو نمون يوتيوبي بربادن جتورا يوتيوبي ساعاتي في سبسكرايب بنقوتي مونتازيشن تيجي مالك إيجالي جتورا نمني بربادن كرا واسابي كرات إن ندبسوني دنديساني نمون هيدون yuutuubii banatanii yeroo dheeraaf jechuudha waggaa takkaaf waggaa lamaaf baatii 5-6 sa'aatii guutuun waan itti ulfaatuuf waggaa tokkoffaa erga guutee booda sa'aatii isaan qabanuu irraa qannasaa jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun sa'aatii yuutuuba keessan baratanii sa'aatii guutuu dadhabdan yuutuuba jaa'izaa akka qophaa'ee lafa jiru bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Karaa salphaan bitattanii irratti hojjettanii jijjiiramuu dandeessanii isin jedha. Kana yoo jedhu ammas damaanaa qaba jechuudha yuutuubiin. Damaana qabayuu isin jedhu namoonni isin yuutuub irraa bitatan sun isin barsiisaa jechuudha waa'ee yuutuubitirraa yoo nama waa'ee yuutuubirraa hin beekne taate seera isaa wajjin deemuu nama hin beekne yoo taate jechuudha. Namoonni tokko viidiyoo adda addaa yuutuubirraa ta'ee tiiktookirraa waan garaagaraatirraa gabbusanii riyaakshinii irraa hojjetanii gadhiisanii jechuudha. Kana jechuun viidiyoon sun yoo yuutuuba biraatirra jiraate liinkiin isaa bakka lama jiraate nama yuutuuba haara'ee banatu hin banamuu jechuudha yuutuubiin. Hin banamuu jedhu montaazeshinii hin ta'u jechuudha. Seera isaa wajjin hin deemne waan ta'eef viidiyoon nama san bira jirtu nama biraa bira jirtu chaanaala biraa irra jiraannan nama san biratti hin banamuu jechuudha yuutuubiin. Kana jechuun seera isaatii wajjin akka deemtuuf jechuudha. Duraawwan akkana kun jiru amma yeroo seera jijjiiratti yuutuubiin viidiyoon bakka lama jiraanna chaanaalli nama xiqqaasanii hin banamuu jechuudha. Erga maallaqa eegalee yuutuubiin montaazeshinii ta'e booda ammoo yuutuuba viidiyoo bakka lama sadii illee gadhiistu homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Yoo sanii ol ta'e garuu koopiraayitii sirratti ergama. Koopiraayitii istiraakii osoo hin taane koopiraayitii xixiqqaa jechuudha. Saniif namoonni yuutuubii banattanii sa'aatiif sabskiraayibii guutuun yeroo dheeraaf isin rakkise jechuudha. Bitattanii jaa'iza irratti hojjechuu waa'ee yuutuubiitirra illee barachuu seera isaa akkamitti hojii deemtaa viidiyoo akkamii waraabdaa akkamitti eediit goota. Eediitingii jechuun namni hin beekne yoo jiraate eediitingii jechuun viidiyoo kalaxaa yookaan viidiyoo dogongoraa irraa muruu wantoota viidiyoo keessatti akka mul'anne feete irraa akkamitti irraa balleessitaa jechuudha. Kanneen kana fi suuraalee akkamitti itti hojjettaa suuraa professional akka viidiyoo siif laalchisu hojjettee akkamitti irra keettaa akka jedhu walumaa galatti barnoota yuutuubiitirraa guruppii seenee namni yuutuubii bitatee barnoota barachuu ni danda'a. Kana malees chaanaala gurguddaa ni barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf akka sabskiraayibii 40,000 30,000 olii jechuudha. Walumaa galatti qabuu namni barbaadanis sabskiraayibii 10,000 ka qabu namni barbaadanis sa'aatiif sabskiraayibiin amma guutiin montaazeshin amma ka ta'e namni barbaadanis ka amma maallaqa eegale jechuudha. Namni barbaadanis bitachuu ni dandeessanii yoo bitattan ammootu sheerii isin godhuu fi waan adda addaa viidiyoo hojjechuu isin gargaaruun isin bira jiraan isin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. WhatsApp kanaan na dubbisaa bakka jirtanitti.